nagayaan kalaajeette maanguddoo nuti waan kunnee boolaa kiyyaay nagayaan kalaajeette. Ingalta. Nama jimaa kennatu nyam waraa sultaan Gambale yang beri rupiah sita pun ada. Kalau nulis ni antara Disini asalnya situ tiada asalnya situ Muat. barka nama ila waraa ha waan durani lagi ni amalle gara UTV di bagana ganduf Maganagan ida. Maganagan ida. kami dah tu jorot ni tu Maret wala. Masyaallah. ane kan mata kau itu tinggi sudah betul Aje. Galanto. Galanto. juga amma dubarti bayo kamne magina kisi sini sendiri namanya apa itu trompet aku mana tidak Aje. dubarti nya cufi hati puca Mal tu je. aku mana tidak kena itu bayi nama ni bayi surah bayi itu berzeri muka nya cufi dia mana bayi ni betul Akan makan diken. Kan diken akan mati lalali. sanit pernah jadi sanit pernah jadi Sari tu masani. memang je tapi ya dua nak kami nak update oromoon tibi nama miti rasulah hamat kir wallahi ila alayhi salatu wassalam isanu wata wahi isanu akan amballe sini ya kawan isani rabbin disne Ada firu. Guru. Kamera tu girdal. ada duga dubadan mula dah atas semua kerja semua bisa hidup saya bapa tare ni nak apa boleh kamu Pak aku deh siapa benda mahal. Karena nyata tiwira karena. Mampu ni saja. jadi boleh coba abo khota churo dala churo misomsa churo agu anduro romi ayu hatat finfinne mala gayo mitiruman mayat magalan churo anduro romi ayu hatatu abban gabenya asirra asitti dalagate aga biyya birratti galu biyya isaatti dalate asumat dalagate magala matana hamisomsu jedhan bakka asirraa kee finfinnee fa mana ijaarurra asumatti magaalaa tana magaalaa nulle keessummaadha biyya biraatti dhufnee daawwanne hedduu jaalannee hedduu gammanne magaalota haa gammaa deemne keessa namni si jaalala beeka haalaan nu simattan galatooma ulfaadha magaalaa tana waltaanee waliin hamisomsinuu jenna welcome bagana gaan dhuftan Interview orang jira. sabara naanne Magala miso. magala Ora aro bare rowe raj kota chiro gala baje dar. ay Shada ka. Ora am janin di mater. ini mate cironi taati biar naadaat ciro si taate naadaat kanaaf kok Na wani ni nyaatu kana timira. yatamaa kanaadha ibsi ati inni okas ati oma jetan ati oma jetan galetan mo ati si galetan mo Jechuun namni biitii ta'uu guddatu beektaa irraa waa argatanii irraa ba'u osoo hin taane bakkuma argatanii bakkumatti guddatan yoo misoomsanii guddisan bareeda. Yeroo baay'ee waan akkasii sun magaalota hedduu keessatti akkas nu biratti illee ta'ee garuu kamittuu namoonni xiqqoo yoo waa argatanii waa qabeenya argatanii maal jedhan akkuma kan ormaa itti dalagatee keessaa ba'u san kunis kennas dalagateetu magaalaa katamaa fa'aa gala. Ammoo biyyuma ofii keessatti sila magaalaa achumatti dhaabdee waan sila katamaa dallisan achitti illee madalaidha waan ta'eef biyyuma ta'e sana achumatti guddisaa achumatti wanna godhaasin jiru. Dhaamsa kiyya kuni. Anana wakana YouTubera keessan bultum TV kana nama jedhu. Ana bultum TV kana nama jedhu. Akka simanna nama tokkotti. Thank you. Kana jala sini godhu qabna ture sila. kanatu Dhugaa dubbachuuf nu godhani sanca haga sumaara keessummaan simannaan tanu. Sila kana jala godhatte akka maayikiin jette sanitti. Hagasuu kama yaadu godha. Dubbisuu qabna ture sila. Hagasuu kama beekama godha siikanii. Nama beeku godha. Nama godha tanuma kanaan dammoo galatooma isiniin jenna ka. Itile si dikkisiifna yeroo bireelee akka deebitu qabdi qabna. Inshaallah. Borisini fidee dhufa. Kana hawaasni keenya akka si beeku godhe. Inshaallah. Hawaasni ciroo kun hedduu si beeka namni bara. Jinniin Si nu jaallate. beekne jirti. Kanaaf Namaa mi jinniin nu beekne. jinni nu beekeera. Jinni nu gabbuutee gaafa naan Jaalala namaa kennee fe'an. dhugaadha wallah. Beeki, Anu akka namni sooshaal miidiyaa dalagooyi amantaa irraa. deebi'ee ol dubbisa. Si fuudhaa dhaar. Irra deebi'ee ol dubbisa. Irra deebi'ee ol dubbisa jedhe. Inspektar. Wallungadhaa ka. Likki wal dhungadhaa. Wal arguu keessan kanaaf. Jira kottu. Kottu. Akka fiitu. Wal arguu keessanii maaltu si dhagaame lamaan?
Bareedin. maal jette Isi udah. ciroo jira Ajar tahu. Isaan kanallee biyya kanatti deebiin loon gatan eegaa. Kalau nggak terus. Yeroo jimaa qabu deema Wali ada nih. Wali ada nih. ha laala jechuu. Yoyyaa baga nagaan dhufte Bagan agan wayda. harka fuunee godina keenya godina Harargee lixaa sulula bakka argama jaalalaa baga dhufte har'aan tanagaa simannaa fi bakka bareedduu kana oolmaa dargaggoo kana si daawwachiisna waan ta'eef daawwachuuf qophiidhaami Ayo. haalaan sirraa bareedee jira. Kalau tahu mah, isin tuh nubar. Soddaan keenya akka bareedee arguun keenya haalaan nuti tola deemnee bakka takka takka akkamatti hojii jaalaallu siinjaa. Ayi. Amala bakki tun duraan qoshaashatti gatama ture dhuguma dubbachuudhaaf. Bakka gizee asiin dabartullee ijaaf hin tolle ture. Akkanatti bakka miidhagaa kana godhee kun akkuma agartu kana daa'ima isaanii qabatanii dargaggoon bakka tana dhufee waliin ta'a. Hanga amma dura hin banamne garuu waan hedduu takka waan hojjetamutu jira. Garuu immoo akka godina keenyatti akka magaalaa Cirootti bakka akkana qabaachuun nuuf bakka waan guddaadha jechuudha. Magaalaa gurguddoo akka Finfinnee, Adaamaa jiraachuu danda'a. Garuu nu bira manneen walirra kuusame malee bakki dargaggisa kanname immoo amma rabbanamaa jira jechuudha. Ya Rabbi. Kana fakkaata. Bakki akkanaa kunniin dargaggootaaf barbaachisaadha. Bakki akkanaa dhufanii raahaa godhuudhaaf riilaaksii bakka itti godhannu bakkeen akkanaa kun babbareeda. Waan akkanaa katamaa keessatti hojjetamu hundammoo dirqama. Dirqama namatti tola. Akkamitti ilaaltee magaalaa Ciroo? Magaalaan Ciroo yaa'u akkuma waliin ilaalaa jirtutti bareedduudha hedduu miidhagaa jirti. Haala gaariidha jirti haaluma kanaan itti fuftu. Kana fakkaatti bakka ganaa kaaffeen ijaaramaa jiru. Bakki akkasumas dargaggeessi bishaan itti daafullee. Sunama bakka bishaan itti dhiqatan? Kootti deemnee waliin ilaalla. Kanatti ilaalime ganda Usmaayyoo Musaas duuba. Dildilli kunillee qabsaa'aa keenyaa fi artistii keenya Usmaayyoo Musaatiin moggaafame. Kantiibaan keenya dargaggeessi bishaan biyya magaalaa gurguddoo qofa miidhagsitti saadaa kujee bakka kanaa kan nuufin isaa haalaan namatti tola. Kottu gaa ibsaa keenya. Ganda Usmaayyoo Musaa Dr. Usmaayyoo Musaasuma? Asuma kana duubarra manni isaanii. Okay. Askaluudha jechuun. Asdaluudha asuma duuba. Akkam fakkaatti gaa magaalaa biraa keessa waan jirru fakkaatu. Ciroo keessa duraan bakka waan akkana arguun gaa dinqii ture. Kottis. Kunna. Ganda. Akkanatti. Ganda katamaa keessatti galchaa jiranii akkanatti bareechaa. Waan namatti tolaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu. Kuni waan laayyootti dhufee miti. Kan namuu barbaada. Yeroo dargaggummaatti yeroo duraanitti ani maaliin barbaada dargaggeessa kanammoo yoo maal godheefin harka bira haadhaa ijee yaadee kantiibaan keenya Muhammad Umar yookaan Buleen akkatti yaada kana baafidee bakka kanatti dargaggeessi dhufee akkatti bareedu magaalaa biraa fakkaata dhubbuma gisee guddaa gallaalan ani ilaaleen beekumaatti si dhagahamee gisee akka bakka kana dhufte. Dhugaa dubbachuuf hedduu bareeda. Katamaa keessatti waan akkanaa hojjetamuu hundamnu hedduu namatti tola. Namatti tola. Bijaarsa gallaalan faanii bareeda. Bakki namoota viidiyoo duraanii takka yoo duraalte baay'ee bakka koosii magaalaan guutuun fiddee asitti darbitu ture. Asirraan gisee dabartuu ollaaluu iyyuu feetu jechuudha dannii ture. Kana fakkaatti. Kana fakkaatti. Suuraa akkas bira kaanu. Ganda kana. Yaamuraala. Bakka tana biraa si ilaalu. Mee mucaan sammaan dhufne bakka jimaa fudhatee jira. Haasaa keessatti suuraa ka'uu fi bareeda. Maaltu suuraan siite wayii daawwachuuf teetii jiru. Namatti hin toltu. Amma waggaan irraa yoo dhuftu taate kana daran waan biraa argataa jechuudha. Dhugaa. Waggaa irraa gaafa dhuftu akka namti. Haala dhugaa waggaa ta'e dhufeera. So waan akkanaa kunniin hin jiru ture. Garuu amma har'a ammoo waa hedduutu jijjiirameera. Kun ammoo waan jajjabeeffamuu qabudha. Hedduu namatti tola dhugaa dubbachuudha. Kantiibaan magaalaa Ciroo'is nu simatanii waa hedduu nu barsiisanii nu affeeranii bakka hedduu nu geessaaranii kabajamaadhaan galatoomaa jechuun nu barbaada isaanillee akkasuma warroota kanneen kan waliin turan hanga warra
Bocaa godinaatiin yoo mul'atu sineen waanti. Warra godina. Godina Harargeedha. Gaggeessaa godina Harargeedha. Sarara dhufanii keessummoota iddoo waliin turre. Kanaafuu har'a cirootti argamna. Ciroo tana fakkaatti. Fuulduratti immoo kana caala akka bareedaa dhuftu abdii qabnanna. Galatooma. Obbo kantiibaa keenya jaalatamaa fi halkaniif guyyaa misooma magaalaa kanaa tolchee bareechuufis akkasumas qoma bal'aadhaan si argachuun qabaa. Dargaggeessa abdii boruutii kana biyya biraa keessa jiru waan as jiruu fi kan achi jiru san walsimsiisee biyyi keenya maalirraa akka jirtu akka laaltuuf simannaa si taasisee Muhammad Umar dhuguma dubbachuudhaaf nama adda dargaggeessaaf warra gartee isaafuu sooshaal miidiyaadhaaf bakka addaa qabudha. Jaarraa 21ffaa kana keessa dhiibbaan sooshaal miidiyaan qabu guddaa waan ta'eef warreen gartee magaalaa Ciroo keessaa dhalatanii magaalaan Ciroo bakka duritti dhiisan bira jirtu biratti akka ati geessistu si barbaada jechuudha. Dhugaadha. Biraan kenna nullee amaanaa kana fudhannee akkuma isaan yaadan sanitti yeroon ammoo yeroo sooshaal miidiyaati. Sooshaal miidiyaadhaan ammoo waa hedduu hojjetuu danda'anii gara gaarittis boodamatti hojjetus irra guddaan ammoo magaaritti hojjetanii irra bareeda. Waa hedduun fayyadamuu dandeetta dargaggeessa kennas waan akkanaa kana bakka akkanaa kanneen irratti oolaa jechuudhaan yaada hedduu dabarfachuu bakka dandeetti sooshaal miidiyaan dhugaa dubbachuuf nama itti fayyadameef biizinesaati. Annaa akkana isiniin jenna Ciroo akkuma waliin argaa jirru kana jirti. Akkamitti simannaan isiitii fi jaalalli Gala addaa warra soddaa jirra. Baalee ma jirra na fakkaata. Ani as bira waan isin jechuu barbaadu waan akkas isin jaa warra gartee dhalataa biyya keenyaa ta'e dhalatuma godina kanaa iddoo kamiyyuu haa ta'u dhalataa biyya kanaa ta'e baqqaan haa ta'u karaa karaan alarra deemuu danda'an. Garuu immoo haalli biyya keenyatti jirtu gaafa sana akka dhiisanii deemanitti itti fakkaachuu danda'a. Warreen ala jiraniif yookaan afiirraa nuti qabnuuf dhufanii biyya isaanii hammarra jirtu ilaaltanii akka misoomsan barbaanna waan ta'eef ati yoo maal sitti dhaga'amame? Yaa warroota akkasiitiif biyya teessan biyya akka karaarra hin jirtu wanni martinuu akka duraan hin jiru hin socho'a. Isinis gara biyyaa koottaatii biyya teessan irratti hojjedha. Biyya teessan laala, biyya teessan bareechaa daawwadha. Keessattuu dammoo warroonni biyya ormaa jiru dammoo shoora waan kana irratti taphatuu qaban si galee yeroo hedduu namni magaalaa kana keessatti illee guddatee fa'a waa argatee gaafa jedhe gara katamaa yoo gala fa'a si galee. Kana deemee magaalaa bareedduu tolchee jechuudha. Gaafa isin kana keessa adeemtan ammoo tan teessan eenyu isinii tolche. Kanaafuu wanni marti abbamaan bareeddi abbamatti tolfata. Abbumatti bareeffata. Yes. Katamaa dhiisaatii katama tana guddisaa katama teessan guddisaa. Hootaa si fooqii ijaaraa. Iddoo bashannanaa ijaaraa. Hoteela gurguddaa ijaaraa jettaan jechuudha. Eeywa. Dhaamsa kiyyamu. Obboleessa keenya qaalii keenya soddaa keenya bakka guddaa si qabnaa si jaalannaa. Si kabajnaa iddoo yeroo qabateen wajjin turtee kana caalaa gartee wajjin yeroo dabarsee nuti tola. Yeroo gabaabduu qabdu keessatti immoo kabaja ati ulfinni ati qabdu intalti teenya si qabuu isiiti agarree jechuudha asirraa dhuftee kan nu jabeessitee nu daawwachuu keeti maakii teenya asumaan galatoomii ulfaadhu baga soddaa kanaan fiddee jechuun ni barbaanna kabajaaf ulfina qabu kana jennaani jiraadha horaa bakka deebanaa isin jennu warruma kabajaa qabu kabajaan maltiiti. Ajaa'iba! Allah! Waa ibsa! Lencha maltu bokkise bona khiyya yaada